Namoonni Dubaay deemuu barbaadan biyyoota Arabaa garagaraarraa kara Dubaay deemuu namoonni barbaadan ni jirtu nan beekaa keessattuu Beirut irraa nama baay'eetu kara Dubaay deemuu barbaada. Namni gariin immoo Beirut irraa Itoophiyaa galee Itoophiyaa irraa Dubaay deemuu barbaada. Akkasuma Beirut qofa osoo hin ta'in Bahariin irraa, Omaan irraa, Suudaan irraa kara Dubaay namoonni deemuu barbaadan ni jiru. So guys yeroo ammaa kanatti karaa seera qabeessaan namni tokko ol ka'ee har'uma Itoophiyaa keessatti haalli mijeeffamee fi yookiin ji'a tokko keessatti yookiin ji'a lama keessatti haalli mijeeffamee fi kara Dubaay deemuu hin danda'u. Akka duraanii san dubartoonni dhiirris bal'inaan karaan banaa ta'ee deemaa hin jiran jechuudha. Garuu namoonni deemaa jiru karaalee garagaraatiin mala garagaraatiin deemaa jiru. Namoonni Beirut irraa kara Itoophiyaa dhuftanii Dubaay deemuu barbaadan wanti gochuu qabdan isinitti hima. Biyyoota biroo irraas jechuudha. Omaan irraas haa ta'u, Bahariin irraas haa ta'u, biyya birootis gara Itoophiyaa dhuftanii Itoophiyaa irraa kara biyyoota sanii deemuu yoo barbaadan yookiin immoo biyyuma jirtan san irraa kallattiidhaan kara Dubaay deemuu yoo barbaadan odeeffannoon harkaa qabu kan hin dhagahin sheer isiniif godha, isin biraan gaha. Kanaafuu kabajamtoota anaaf immoo kafaltii naaf kafaluu qabdu. Kafaltii naaf kafaltan immoo laayikiidha, sabskiraayibiidha, kan biraa miti jechuudha. So guys namoonni Suudaan irraa, Omaan irraa, Bahariin irraa fi Beirut irraa kara Dubaay deemuu barbaadan mattaawoqiyaa yookiin ID keessan. ID jechuun mattaawoqiyaa yookiin waraqaa eenyummaa keessanii kan biyya sanii jechuudha. Kan biyya sanitti isiniif kennamisan hingatina baay'ee isin fayyada. Isa baay'ee qabaachuu qabdu, baay'ee isin fayyada erga Dubaay deemtanii jechuudha. Dubaay deemtanii hojii hojjechuun ni danda'ama jedhamaa jira. Garuu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa odeeffannoo kana qulqulleeffachuudhaaf ni dandeessu. Lakkoofsa WhatsApp isiniif hin kenna. Koomentii as jala jiru jalqaba irratti nan kaa'a. Akkasuma immoo description box keessa lakkoofsa bilbilaa kana isiniif hin kaa'a. Lakkoofsa kana irratti bilbiltanii odeeffannoo kana qulqulleeffatanii yoo itti amantan deemuu ni dandeessu jechuudha. Sababni isaa ani waan kana sirriitti isiniif qulqulleessuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf namni karaa kiyyaa namni deemee jiru yookiin namni deemee ani deemee sin jira achin jira jedhee natti himee jiru. Kana booda yoo natti himtan immoo namoota deemtan sagalee keessa waraabee gara miidiyaa kanaatti nan fida. Namoonni birootis akka itti amananii waan kana itti fayyadamaniif jechuudha. Namoonni Beirut irraa kara Dubaay deeman as dura akka deeman dhagayeetiin jira. Itoophiyaa irraas Itoophiyaa dhufanii Beirut irraa Itoophiyaa dhufanii kara Dubaay kan deemanis jiraachuu dhagayeetiin jira jechuudha. Informationa harkaa qabu irraa kana namoota Omaan irraa, Bahariin irraa, Suudaan irraa deeman garuu dhageenye amma deemuu ni danda'ama jedhamaa jira. Lakkoofsa bilbilaa kanatti fayyadamtanii odeeffannoo kana sirriitti qulqulleeffatanii deemuu ni dandeessu, itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Haala baay'ee dansaadha. Namoota fedhii keessa malee biyyoota adda addaa keessa jiraatan keessattuu Beirut keessatti lammiileen keenya baay'ee rakkatu. Isin kara Dubaay yoo deemtan Dubaay baay'ee fooyya'aadha. Maallaqni isaatis dansaadha jechuudha. Hojiinis Beirut caalaa ni argama jedhamaa jira jechuudha. Namoonni hojjechuu barbaadan haalli isiniif mijeeffamu bilbila kanaan qulqulleeffatu jechuudha. Waan hundumaa bilbila kanatu addaan isiniif baasa jechuudha. Bilbila kana irratti bilbiltanii bilbilaan koomentii jala isiniif kaa'u irratti bilbiltanii irraa qulqulleeffatu jechuudha. Carraa gaarii isiniif haa ta'u akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Already odeeffannoo qabu yeroo hundumaa isiniin gaha. Isinis waan haaraa argitan na biraan gaha. Odeeffannoon namni tokko waan beeku yoo namaaf qoode namni biroo itti fayyadama jechuudha. Odeeffannoon kun turee jira. Miidiyaalee garaagaraa irratti dubbatamaa ture. Anis hangan sirriitti hubadhuu fi madda gaariirra dhaga'utti dhiyeessuudhaaf fedhan horanneen ture. Har'a garuu isiniif dhiyeessitiin jira kunoo waan fooyya'aa waan hin argitu jira waan ta'eef jechuudha. Karaa seera qabeessaa wanti kun karaa seera qabeessaa kallattiidhaan Itoophiyaa irraa deemuudhaaf namootni yoo barbaadan karaa seera qabeessaa yoo naan jettan kallattiidhaan karaa seera qabeessa akka duraan deemamu sanitti kan deemamu miti. Siistamiitu jira ni deemama. Already xayyaaran deemtu jechuudha. Deemsi kallattiidhaan Itoophiyaa warri jirtan Itoophiyaa warri dhuftan Beirut irraa fa'aa biyyoota biraarras warri dhuftan xayyaarumaan deemtu jechuudha. So biyyoota biroorraa tiraanziitiidhaan siistamii garaagaraatiin ni deemtu. Akkamitti akka deemtan maal gochuu akka qabdan lakkoofsa bilbilaa kanatu eeruu isiniif kenna jechuudha. Itti fayyadama. Gama biraatiin gaafii biyya kanarraa gara biyya biroo namoonni deemuu barbaadan gaafiiwwan garaagaraa na gaafatu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti biyyi kallattiidhaan deemamaa jiru hin jiru. Already dhiironnis namoonni baay'een biyya alaa biyyoota Arabaa fa'aa deemuu barbaadan ni jiru ni gaafatu. Garuu kallattiidhaan yeroo ammaa kanatti
balalliin hin jiru kara biyya alaatti balalliin jiraatus jechuudha nama haaraa miti kan kara biyya alaatti baafamaa jiru jechuudha namootuma heeyyama qaban namootuma armaan dura socho'an daldaltootaa fi tiraanziitii lammiilee biyyoota Afrikaa fa'aa biyyoota biroo fa'aatu karaa daandii qilleensa Itoophiyaatiin socho'aa jira jechuudha fakkeenyaaf balalliin kara Dubaay torban guutuu jira haa ta'u malee namoota haaraa miti kan kara biyya alaa deeman namoota biyya alaarraa dhufan Beeruut irraa dhufanii deeman garuu argeetiin jira jechuudha kana isiniif ragbuu nan danda'a. Akkasumas jechuudha gaafiiwwan garaagaraa jechuudha paaspoortiidhaan wal qabatee kan na gaafatan namni Itoophiyaa keessa jirtan paaspoortii baafachuudhaaf maaltu isin barbaachisa Itoophiyaa keessatti waraqaa eenyummaa isin barbaachisa paaspoortii baafachuudhaaf waraqaa eenyummaa haaraa ta'ee fi kaardii tokkotu isinii kennama ragaa dhalootaa kan jedhamu ragaa dhalootaa san yoo qabaattan kanneenuma lamaan qofatu isin barbaachisa san booda baafachuu ni dandeessu jechuudha baafachuudhaafis siisteemii mataasaa qaba onlaayiniidhaan sagantaa qabsiiftanii beellama qabsiiftanii jechuudha gaafa beellamni keessan ga'e immoo dhaqxanii ashaaraa kennitanii achitti argamtanii baafattu jechuudha baasiisaa tibba darbee isinitti miitiin jira baay'ee xiqqaadha baasii guddaa hin qabu odeeffannoowwan garaagaraatis yeroon argadhe yookiin gaafii isin na gaafattan irratti bu'uureffadhe viidiyoodhaan isiniif dhiyeessaa jechuudha karaa odeeffannoo birootitti yoon isin dabarse immoo warruma biyya alaa jiru kana waan wal qabatu jechuudha gabaa gurraachi gadi bu'ee jira jettanii jirtu gabaa gurraachi sirriidha gadi bu'ee jira guyyaa har'aa kana garuu doolaarri gara qarshii Itoophiyaatitti karaa baankitiin yoo jijjiiramu jechuudha yoo ilaaltan ol ka'ee jira karaa baankitiin doolaarri ka'ee jira gabaa gurraachi garuu odeeffannoo gabaa gurraachaa har'a dhageen gonkumaa gabaa gurraachi kan guyyoota lamaan sadiin darbanii irrallee xiqqoo gadi bu'ee jira jechuudha mana saantimaatiin gadi bu'ee jira jechuudha kanaafuu Itoophiyaa keessatti gabaa gurraachi odeeffannoo qabu isiniif hin kenna odeeffannoo gabaa gurraachaa yeroo isiniif dhiyeessu odeeffannoo Itoophiyaa keessatti isiniif dhiyeessa odeeffannoo Itoophiyaa keessatti jiru malee kan Dubaay jiru miti kan Saawudii jiru miti isaanis haala ittiin bitan qabu isaanis gabaa gurraacha jechuudha kanaafuu odeeffannoo achirraa yoon argadhe isiniif hin kenna namoonni odeeffannoo naa kennuu dandeessan odeeffannoo amanamaa qulqulluu ta'e daayireekti qulqulleeffadhe isiniif hin kenna naaf kennuu ni dandeessu jechuudha gaafii qabdan barreessaa karaa iimootiin immoo namoonni baay'een yoon ani iimoo bani daayireekti ni bilbilama Itoophiyaa keessa taa'ee bilbila haasa'uu hin danda'u baay'ee neetwoorkiin dhiimoodhaan nama bilbilchiisu baay'ee nama rakkisa sagaleen dhageessu neetwoorkiin gadi bu'aadha waan ta'eef kabajamtoota galgala fa'aadha kanneen ani iimoo banu yeroo sanitti immoo mana jireenyaa kiyyaan jira achitti waayifaa akkas hin qabu kun istiidiyoodha asitti nan qaba asitti viidiyoon hojjedha odeeffannoon funaanaa yeroo kanatti iimoo banuu hin danda'u iimoon walirraa hin citu jechuudha already foolowariin kiyya baay'eedhaan namni hundumtuu ni bilbila nama baay'eetu bilbila jechuudha dhiifama kanaafuu warri karaa iimootiin natti bilbiltan bilbiluu caalaa sagalee keessan riikoordi godhaatii gaafii keessan kaa animmoo suuta jedhee ilaali deebii isiniif hin kenna yoo barbaadan immoo barreeffamaan kaa isiniif hin deebisa jechuudha santu natti tola jechuudha. galgala naa bilbiluu ni dandeessu kana booda galgala naaf barreessuu ni dandeessu iimoo galgala nan seena jechuudha isin keessummeessuudhaaf gaafii qofa gaafadha kallattiidhaan okay. ulfaadhaa baay'ee viidiyoo har'aa kanaan xumureetiin jira warri karaa alaa deemuu barbaadan carraa gaarii isiniif haa ta'u biyya jijjiirachuu warri barbaadan Dubaay deemuu namoonni barbaadan carraa gaarii isiniif haa ta'u ulfaadhaa baay'ee. Ibidda jaalala narraan damne narratti qabsiiste eenyu qaba jettee.